Welcome to the Rebarnota YouTube channel. I'm Noel Taswef from Finfinna University. Bagan agar YouTube channel the Rebarnota Ruftani. I'm Noel Taswef University Finfinna Irra. Course Introduction to Management chapter 1 akasi haga party kana ganiti. Yokan haga chapter 4 part 1 ganiti. Simbrang kanangeda akasumas immoo course freshman course keessa maani keessa jiran akasumas course bira kan faculty of business and economics keessatti kennama kan human resource management jedhamu gama YouTube channel irratti simbrang geenya jirra marre warra YouTube channel irratti haara taatan YouTube channel irratti subscribe gochuudhaan maatii taatanii koorsiiwwan kanneen achaa argachuu dandeessanii akkasumas hiriyoota keessaniif warri maatii YouTube channel irratti taatan qooduu hundagaatinaadha YouTube channel irratti jajjabeessuu hundagatinaa jechuun barbaada amma koorsii kana chapter 4 organizing as a management function isa jedhu part 1 ilaallee jirra part 1 jalatti the meaning of organizing a process, types of organizing kan jedhu ilaallee jirra amma kan nuti ilaallu why a people form informal groups maaliif namoonni informal groups kan isaan uuman what the main purpose or the main goal a people tend to form informal groups and also why informal group exists. Impact of informal group or organizational formal organization. Major elements of organizing function. We will see those subtopics under this tutorial. Jalqaba kanneenidha kan tasirratti ilaallu jechuudha. Let's start from why the people begin. People form informal groups. There are several reasons why the people form the informal groups. Among them, people form informal groups for needs for the satisfaction. Ajachuni namni satisfaction barbaadu jecha informal group uumuu danda'a jechuudha. Haa jedhanii ilaalla. Fakkeenyaaf ani informal group organization tokko keessa bakka hin jirutti hojjetaa organization tokko yoo ta'e hariiroo core curriculum informal group uumuu nan danda'a. Akkamittiin kan jedhuu fi akka kamitti kan uumuu jedhu ni ilaalla jechuudha. People have need that in some cases are not met through the formal organization. Namoonni formal organization keessatti yookaan immoo legal organization keessatti karaa itti wal quunnaman argatan taatare. The opportunity to fulfill security, affiliation, esteem, and sometimes self-actualization needed can require people to look out and join other informal groups. Informal group keessa baanee karaa nuti ittiin informal group itti deemnu jaalala barbaadu, nagaa barbaadu, self-esteem yookaan ofitti amanamummaa akkasumas immoo self-actualization barbaaduudhaaf informal group uumna jechuudha formal keessa baanee raawwanne. The other reason why the people form informal group is proximity and interaction. Sababa walitti dhiyeenyatii fi walitti dhufeenyatiin namoonni informal group uuman jechuudha. Common reason people join groups is that they work near one another. Waliin hojjetan ta'a. They may do in one staff and they go to form informal group beyond the formal organization. Those persons may be co-workers who do together. The other reason is similarity.
يوكنمو والفكي كرمر مالر والفكي نساني كون. Their similarity may be in age, in race, in sex, in a personality, in economically, educational background. Okay, hojjettoonni shamarranii gruppii organization ala jiru informal gruppii namoonni economical position yookaan qabeenya warra qaban iddoo tokkotti akkasuma akkuma humna isaaniitti jechuudha economical yemmuu fudhan reessi ana waggaa fudhan namoonni sabummaadhaan fakkeenyaaf organization tokko keessatti formaalii kan jiran saboota hedduu ta'uu danda'a. Informaalii garuu sabaan an akka Oromoon naannoo tokko, Amaar naannoo tokko, Tigreen naannoo tokko, they may form informal group out of an formal organization. That is why people go to form informal organization. In informal group organization, one is not limited to one informal organization because there is money exists still unsatisfied needs by involving in one or two informal organizations. Hariro ati iddoo tokko yookaan iddoo lamatti informaalii uumtu ammallee gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. We may form one or more than two informal organizations. The other thing is why informal group exist. Informal group remain existent because they serve for major activity. They maintain social and cultural value of a group's member. Individuals in a group are likely to share the same belief, value as a result of background, education, culture, and heritage. The money area about which group may have the belief reinforced and maintained the group by environment they live. Such beliefs are, for example, work for it. Naannoo tokkotti galfan amana irratti jechuu danda'an kanaan akkana jiraatu kan taasisu jechuudha. They provide a group member opportunity for status fulfillment and social interaction. This is another existence of informal groups. Individual can receive that the formal organization cannot or has not choosing provide. Just another figure. Feeling identity or crisis may be avoided by informal group. For example, an individual whose post is a technician may assume position head of volleyball team. Informal grouping kuni namoonni dandeettii garaagaraa qaban, teeknikala garaagaraa qaban, positionii garaagaraa irratti akka jiran kanaadha jiraachuun isaa. And also provide information for their members. The existence of informal group is to provide information for the member. They form it with their member. Member yookaan immoo miseensa isaaniitiif information akka isaan qoodan taasisa jechuudha. The other thing that we're going to see under this tutorial is impact of informal organization on formal organization. Akkuma jalqaba ture namoonni informal organization kan isaan uuman formal organization keessa ta'anii ta'uu danda'a. So what is the impact forming informal organization on formal organization they existed? We'll see it. The groups that compose the informal organization can affect the formal organization in two ways. It may be negatively, positively.
some employees maybe bring a positive impact on their organization when they form informal organization in other places. And thirdly, some employees maybe bring negative impact on their formal organization after they start informal organization in the other places. Ajechuuni hojjettoonni tokko tokko organizationii formaalii keessa jiran sana keessaa erga ba'anii gara informal organizationii deemanii organizationii isaan formaalii keessa jiran sanaaf faayidaa fiduu danda'an. They may bring new idea, new innovation, yaadota haaroo, yaadota innovationii qabatanii fudhatan. Negatively, also they may bring another negative impact on the organization. Let's see one by one. Negative impact: resistance to the change. Jijjiiramaaf kan onnanne ta'u, jijjiirama gufachiisu. Conflict. Kanneen jechuudha impact negative isaanii informaalii kan formaa irratti isaan qaban. Conflict gama conflict yommuu ilaallu the informal group can be create two master for employee. In attempt to satisfy the informal group, employee may come with a conflict with the formal organization. Formal organization walitti bu'iinsa uumuu danda'a. Let we take an example and see it. For example, the company may allow 10 minutes for a coffee break. However, informal group may extend it to 30 minutes for employee social satisfaction. Informal grouping ummata sunmuyyuu daqiiqaa kurnan kenname isanii daqiiqaa 20 dabalachuudhaan dabalanii formal group sana aja formal group sana jechuudha danda'an jechuudha. Rumor yookaan immoo komiiwwan garaagaraa akka ka'anii taasisaa. Pressure to confer. Those are negative impact that informal group have on formal groups. Kanneen jechuudha waliigalatti kan isaan qaban. Resistance to change, conflict, rumor and pressure to confer. Kanneen fidan jechuudha. Also, they may bring positive impacts. How? Despite possibility of this problem, informal groups do have the potential to helpful to manager. Informal grouping suni manager gargaaruudhaaf illee dandeettii qabu jechuudha. In what way? They make a total system effective. If informal group blend with the formal system, organization can function more effectively. Here, there are two groups, informal group and formal group. When informal group work effectively, the formal group may make total system effectively. And they provide support to management. The information organization can provide support to individual. That means informal group may bring some innovation idea, some positive idea from the outside environment to the building cooperative environment. Provide useful communication channel. Encourage better management. Provide stability in environment. Informal organization can provide acceptance and belonging. This feeling is being wanted to be group can be courage. Employees to remain into environment that reducing turnover. Here at least you can more organization Kenya hojjetan gatii akkam baane taasisa jechuudha. Reducing employees turnover because there is harmonious relationship between
worker and the worker. There is harmonized relationship between employees, which is a good to Harirochi Majira one day. The other thing is major element of organizing function. I try to touch in chapter 1. Organizing is one of management functions that going to assembling the activity together in order to attain the main goal, achieve a common goal. So what are the elements of that organizing function, assembling together in order to reach a common goal? Division of labor is one element of organizing function. Qoodinta humna organization keessatti karaa nuti ittiin galma geenyu sana jechuudha. When a joint accomplishment of a grand task is a goal of a many people, these overall task must be split into its component jobs. Qoodinsa hojii, ramaddii hojii. Identify the people who perform a certain task. Give a specific job to the specific employees. Identify who perform a certain task. Eenyutu kana ba'a. Hojiin kun kan eenyuti. Gahee hojii isaanii adda baasu jechuudha. Organizing gochuu jechuudha. For example, maatiin jiran fakkeenyaaf maatii tokko fudhannu. Maatii kana keessa maatiin kun ijoollee 5 qabaatan. Hojiiwwan gurguddoo 5 jiraatan. Fakkeenyaaf loon eeguu, bishaan fiduu, akkasumas immoo uffata miiccuu, inni biraa ittoo godhuu, inni biraa bishaan waraabatu. Namoota 5tu jira. Hojii 5tu jira. Kana keessatti eenyudha kan ittoo hojjetu, eenyudha kan loon eegu, eenyudha kan bishaan fidu, eenyudha kan mana haxaa'u, kan jiru ijoollee jiran 5 kanaaf taaksii jiran kan 5 qoodu jechuudha. This is true for organization. Organization is akkanuma. Hojjetaan jiru, hojii jiru sana eenyutu kana ba'a, eenyudha kan kana hojjetu jechuudha. The subtasks could be include going tasks which are a part of regular routine. For running any business such hearing and record keeping or task unique nature of a business such as assembling, machining, storing, inspecting, selling, advertising. Eenyudha kana kanatti kan hojjetu inni qoodu jechuudha. In short, division of labor is walumaagalatti jechuudha. Yeroo gabaabsinee ilaallu fakkeenyaan isin fudhadhee gabaabaadha naafidha gahaadha. Breaking down a task into most basic elements. Training worker in performing specific tasks. Sequencing activities so that one person effort to build another person or another. Kana jechuun taaskii yookaan aktivitii sana akkuma fakkeenya isin fudhadhee qoodu taaksii sanaaf immoo eenyu akka hojjetu erga adda baasnee leenjisuu nama sana aktivitii tartiiba aktivitii sana baasu jechuudha. This is all about division of labor. What is the advantage of division of labor? Why we wanted to identify the tasks with the person who perform it. It has its advantages. It enables a person performing a task to become highly proficient in relatively short time. Kana jechuun gahee hojii mataa keenya arganne akka miseensa maatii tokkotti kan fakkeenyaaf gorsni fadde hojii sana karaa sirrii ta'een karaa salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti akka galma geenyu taasisa. Decrease transfer of time.
daddabarsa yeroo kanarraa kanatti kan jedhu yeroon safe ta'a jechuudha gubatu. Less wastage of a material. Sababni isaa eenyutu maal hojjechuu qaba waan jedhu erga adda baasnee orgaansii tokko keessatti akkuma jalqaba fakkeenya maatiirraa sin fadde eenyudha kan itti hojjechuu qabu, eenyudha kan uffata miicuu qabu. Inni uffata miicuu qabu uffata naannoo uffata miicuu irratti training qaba. So there is a wastage of less wastage of soap, water. Leenjii naannoo isaatti qabu waan ta'eef. Also inni itti hojjechuudhaaf leenjii qaba waan ta'eef specific areas adda baasne waan ta'eef job labor division kana waan ta'eef inni suni ittoo sana bareechuu hojjechuu maateriaalii fayyadamu ibsaa fayyadamu humna fayyadamu wastage malee fayyadama jechuudha. This is the advantage of labor division. The other one is easy of supervision. Erga adda baasne who perform a certain task erga jennee booda maaltu jira? Easy for supervision. Nama san to'achuudhaaf. We can easily supervise it. Kan jechuun isa ittoo hojjetu eenyudha? It is specific person inni bishaan fidu eenyudha? Innis nama biraadha. Kanaafuu yoo ittoon badee directly nama ittoo hojjetu sana kallattumaan kan argannu jechuudha. Supervision, easy supervision. Training is more easier. Akkasuma nama ittoo hojjetu sana eenyu akka ta'e ittoo sana balleessu sana irraa kaanee ittoo suni hin barenne yookaan hin moofne waan ta'e nama saniif training kenna jechuudha. Osoo immoo namoonni shanan maatii keessa jiran sana eenyu akka ittoo hojjete, eenyu akka bishaan waraabe, eenyu akka itti horiif nyaata kennu mana haxaa sana beekna waan ta'eef eenyu ittoo hojjete hojii biraadha jechuudha kennaa. It is not either for a specialized task to give training. However, in a case of labor division, it is very easy to give training with specialization and tasks shorter period of time, decrease the training cost. This is all about advantage of division of labor. Also, division of labor has also it is an disadvantage. It is burden and fatigue, caused monotonous and repetitive tasks because work become less challenging. Kana jechuun fakkeenya biraa isinii gaafa fudhadhu isaa kana advantage irratti fudhadhee. Let we say there are 5 tasks in one organization. Also, there are 5 employees in one organization. Each employee perform their own tasks. Hojjetaan tokko fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti taafudhan organization tokko keessatti inni tokko yeroo hundaayyuu mi'a fe'uu yoo ta'e did one job always he do that specific activity. Gaafa kana nuffii dadhabbiitti dhaga'ama. Also, specialization would fakkeenya biraa asuma irratti isa jalqabaa kana irratti hojjetaa tokko hojjetaa san keessa tokko taapistii haa taatu kan barreessituu haa taatu. All of the work is rested on her. Hunduyyuu ishee irratti kan fe'amee jiru. So miira nuffii miira dadhabbiitti dhaga'ama jechuudha. The other disadvantage of division of labor is specialization would be result in a worker having limited knowledge. Naannoo sanitti barreessitoota akka qofa otoo ejjisne jijjiiramni sin jiru waan yoo ta'e specific job specific person yoo ta'e there is a limit of knowledge here. Create a communication barrier. Walii galtee irratti rakkoon jiraachuu danda'a. The other is specialization leads to time-oriented confusion.
Production department, for instance, commonly short-run oriented. Research and development concerned with the long term. So it's a late-oriented confusion. This is all about disadvantage of labor division. Also, we came to departmentation. Departmentation isa jedhu kana iddoo itti kana walitti ilaallee jirra yookaan yaadattan ta'e. Meaning and departmentation is organization regardless of their size or a mission divide their overall operation into sub-activity and then combine this sub-activity into working groups. This process is grouping specialized activity in a logical manner called departmentation. Combining together similar activity in order to achieve the overall or common goals in a logical manner is called departmentation. Department is a distinct area, division or branch of organization. Department is a distinct area. For example, department yookaan immoo kutaan kuusa meeshaalee jira. Kutaan wantoonni biraa kaa'aman jira. This is a distinct area. It is a unifying formulated result of departmentation process. The other thing is physical and mental limitation of individual manager effectively oversee and coordinate activity beyond the given limit of time, partly justify the need of departmentation. Basis for departmentation. Since organizations are different in their activity, objective, area, and way they operate, they are different in departmentation. It's true. Organization is different in their activity, their objective, also different their area they operated. That make one organization have a different departmentation or a different department. The most common base of departmentation is we may depart based on the territory, function, product, customer, and the process. Function is any, territory is any, product is any, customer, and also based on their process. For and now, let me see departmentation by their function. It is a grouping together activity in accordance with the function of enterprise on a basic similarity, expertise, skill, work activity. In other words, that call for a certain skill or a use of a similar working method will put together. Kan jechuun dandeettii wal fakkaatan wanta tokko similar working method tokko galma gochuudhaan iddoo tokkotti yeroo nuti fidannu jechuudha. It is responsible for top management to identify the activity needed for attainment of organization. In a case of top management, we have to highly identify the way we attain the organizational goal. Here, we need a specific or a similar skill. Bringing the similar skill is departmentation by the function. Departmentation by the function is it is our advantage and disadvantages. When we see their disadvantage, it is a logical reflection of function. It maintains a power and prestige of a major function of organization.
assign responsibility for each function to be head of the function by providing individual status and prestige to major functional. And also there are other advantage of departmentation by the function. Also, departmentation by the function has also its own advantage, disadvantages. De-emphasize on overall company objective because function to cover the one depend on one overall company not akka fallisuta yokan akka inni dhiphatu ta'a jechuudha. Over specialized and the narrow viewpoint of key personnel reduce coordination and the communication between or among the function one garagara hariiroo jiru akka irratti taasisa jechuudha. Departmentation by territory or geography yommuu ilaallu immoo group of activity may be based on geographic region or territory. Geographic yookaan naannoowwan wal fakkaatan departmentation wal fakkaatan jiraachuu danda'a. It is a common in enterprise that operate over a wide geographic area. Wide geographic area coverage enterprise sota godhan keessatti yeroo hedduu kan mul'atu jechuudha. The logic is that all activity in a particular area or a region should be assigned by to the manager or hoogganaan assigned to our jechuudha. This individual would in a charge of all operation in that geographic area can be used business, government, NGO, other enterprises based on territory. Departmentation by territory has its own advantage, disadvantage. Departmentation by based on territory have advantage of placing emphasis on a local market and the problem better face-to-face communication. Effective communication encourage a local participation in decision making. Gadi buune akka local participation in jiraatu taasisa jechuudha. Encourage decentralization of decision making. Take advantage of economical local operation. Iddoowwan garaagaraatti yommuu departmentii keenya banan local economy keenya akka inni jabaatu taasisa. Improve coordination of activity in a region. So all about the advantage of departmentation based on territory or geography. Also departmentation on territory or geography has its own disadvantages. It requires more personnel with a general manager ability. Kan jechuun gaafa territory jedhamu jennu kan boundary irratti namoota hedduu nu barbaachisa. Duplicate staff service effort. Tend to make maintenance of economical central service difficult to may require a service such as personal or purchasing regional level. Increase a problem to top manager control. Top manager controlling action. For a today, this is all about our today tutorial video. Next time or by next video we will see part 3 of this chapter. Part 3 chapter kan walitti deebi'uudha. Warri YouTube channel irra barnootaadhaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan YouTube channel irra barnoota faana ta'aa jenna. Galatooma.